Yoo yaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya ka daawwachaa jirtan Biiftuu Faawundeeshin qophii ardaa mariiti. Qophii ardaa marii keenya har'aatiin waa'ee Baaltazaar namicha baalagee biyya Giinii kan mari'annu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa kan isiniin jedhu Ancalanqoo Sulee Biiftuu Faawundeeshin irra. Egaa dargaggoota lama waliin jira Kariinaa Abdallaatii fi Abuyyee Aliyyiiti. Qophii ardaa marii irratti keessummaa taatanii dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa anaa dhufu isiniin jedha. Ayyee kallattimaan gara marii keenyaatti seenna. Namichi Baaltazaar jedhamu kun baalage. Baaltazaar kun jechuudha. Dubartii 400 ol waliin wal qunnamtii saalaa taasisee jedhama. Dubartoonni 280 ol warra abbaa manaa qabanii jiru. Warri inni wal qunnamtii saalaa waliin raawwate. Amma erga wal qunnamtii saalaa raawwate waan baay'eetu ta'a. Harka ufajjeessa jira, gaa'illi diigamee jira, wanta garaagaraatu jira jechuudha. Mee jalqaba namni yakkamaa miti jedhu jira, yakkamaa jedhutu jira. Mee Abuyyee Aliyyiitiin jalqabu mee ati akka nama dargaggeessa tokkootti ammallee akka nama artii tokkootti namni isarra akkaasu gariin goota jedhaani, gariin du'uu qaba jedha, gariin inumaa badhaafamuu qaba jedha. Mee ati namicha kana yakkamaadha moo yakkamaa miti jetta? Siinaa jalqabu Abuyyee Aliyyi. Ayyee carraa kana na kennuu keetiif galatoomii Calanqoo. Ani akka yaada kiyyaatti namtichaan kun yakkaa takka illee hin qabu. Maaliif? Sababni isaa namni tokko kan ittiin yakkamuu qabu yoo seera wayii cabse, seeraan ala waan wayii hojjeteetiin yoo wanta namni hin feene, wanta mootummaan dhorgu yookiin ammoo waan fedhii namaa daangessu yoo hojjetee jedheen malee namtichi kun jaalalaa fi fedhiidhaan walitti dhufanii dubartoota kana wajjin wal qunnamtii saalaa gaggeessan. Malee hin dirqisiif. Malee dirqisiiseetiin waan wajjin raawwateedhaa miti. Kanaafuu yakkamaadhaa miti jedheen akka kottan. Ayyee galatoomii jecha ayyee mee ati yoo yakkamaadha moo yakkamaa miti jetta Kariinaa? Tole carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa jecha ani akka kootitti yakkamaa jedhaan. Mee ulaagaa kamii yakkita? Ulaagaan isaa itti yakku tokko namni inni waliin sagaagalummaa gaggeesse kun nama bultii qabu, nama jireenya abbaa warraatiif haadha warraa walirraa dhalanii jireenya namaa keessa jiru waan ta'eef bultii namaa hedduu seenee gocha hin taane kana waan raawwateef gochi inni raawwate kun immoo akka nama yakka dalagee tokkooti isa ilaalcha waan ta'eef nama kanaa yakkamaachuu ni danda'a akka kootitti. Garuu namni tokko yakkamaa ka jedhamu mee akkamitti akka seeraatti akka dhageenyitti keessa seeraallee ta'uu baattu mee namni karaa kamii yakkamaadha jedhamu? Namni tokko jaalala namaa fi nama lama hedduutti jaalalaan illee wanni kun yoo dalagame jireenya namaa keessa seeneera namni kun. Dubartiin inni waliin sagaagalummaa gaggeesse kun namoota bultii qabanii mure namoota abbaa warraa qaban nama 280 ol kan tilmaamamu. Namni himatee hin jiru ba? Namni himatee hin jiru. Yakkamaa taasisuuf himatuudha qaban. Namni hagammaa isa himatee jira. Viidiyoon inni ol baase sun isin himachiisuudha. Jechuun himachiisuu adiisu. Namni himatee jira yakkamaa jechuudhaan. Dubartii haa ta'u dana dirqisiisettee ka himatte. Abbaa warraa haa ta'u niitii kiyya kana godhe jedhee ka himate jira hagammaa odeeffannoo qabdu. Kanaaf kamii yakkitaree namni tokko yakkamaa ka jedhamu himatamee ragaadhaan itti mirkanaa'e yookaan innis amane amanullee baatu ragaan itti mirkanaa'e gaafa murtii argate inni yakkamaadha jedhama malee hamma saniin ta'in itti shakkamaa. Hamma sanitti wanni yakkamaa isa godhe gocha aadaa safuu biyya sanaa fi addunyaa bu'uura. Waa'ee seerati malee amma aadaa safuu dubbanne amma osoo aadaa safuu dubbanne yakkamaadha. Ayyee ati maal jetta walii galatti yakkamaadha? Yakkamaadha. Ayyee. Namni safuu aadaa biyya takkaa cabse yakkamaa jedhama. Ayyee gaasanii safuu cabse yookaan aadaa cabse namni himatullee hin jiru hagammaatti akka odeeffannoo hin qabu. Ani immoo gama kiyyaan namichi yakkamaa miti jedha jechuudha. Hagammaa ragaan itti qindeessanii yookaan namni himate hin jiru ragaan itti qindaa'ee murtiin inni argate hin jiru shakkamaadha. Garuu qabamuun isaatu jalqaba kan hordofameef dhimma biraatiin kan jedhu odeeffannoo akkasii qaba. Mee amma namicha kana wanti yakkamaadha jedhartuuf mee si magaafadhaa waan 400 waliin kana raawwateef moo waanuma kana raawwate duwwaaf yakkama jettee namatti? Waan 400 waliin wal qunnamtii saalaa raawwateef osoo hin taane
dubartii abbaa warraa qaban dubra waliin osoo wal qunnamtii saalaa kana raawwate maatii miti. Dubartii abbaa warraa qaban waliin waa wal qunnamtii saalaa kana sagaagalummaa kan gaggeesse. Fedhii isiitiin bar. Fedhii isiitis ta'u abbaa warraa qabdiimi inni illee niitii of jalaa qaba. Niitii isaa sana osoo namni biraa akkas godhe akkam ta'ani. Inni himata yoo arge inni manne garuu isa amma namni himatee hin jiru akkamii akkamaa ta'e. Gocha kana dalagaa gochi kun amma gochi kun adamma karaa kamii yakkaarta. Karaa seeraan ittiin isa yakkaa jiru niitii abbaa warraa qabdu sagaagalummaa irratti. Eenyutu yakka amma himateera. Yakka jedhee jechuun yakkuudhaaf ati bar jenne namni tokko waan inni badiinni dalage sanii ragaadhaan itti mirkanaa'e yookaan inni amanee maal ta'e gaafa murtii seeraa argate yakkamaa jedhama. Agasitti immoo shakkamaadha jedhama. Hayyee mee ati kamii yakkite amma bakka kanatti? Ittiin isa yakke niitii namaa irratti geggeesse. Fedha isiitiinis ta'u eenyu himata mootummaa himataaf jechuun warra niitiin jalaa. Seerri tokko amma dubartii namaa irratti. Jechuun akkasii seerri himateera seerri gamma. Ela seerri haima ishee mootummaatu himataaf jechuudha. Jaartii addaa odeeffannoo tokko qabutti jaartii mootii biyya sana illee haga dhaqqabutti ashabee jedhan gurbaan jechuudha. Dhugumatti akka walaloodhaan irraa dubbadhee ture Deengadda Baltazaar kutaa paartii waanii irratti paartii tuuillee dhiyeessaa jira. Garuu namni himatee hin jiru seerri himatuu qabaa ati jettee garuu yaada keetii ta'uu danda'a gamma seerri himatee illee hin jiru. Waan ati beekuu qabdu. Garuu seera isa deeggaru illee hin jiru. Deeggaruun jiru ka jedhu beektaa sirri hojjettoonni seeraa deeggaran baay'ee jira garuu seerri isa deeggaru jiraachuu dhabuu danda'a. Wanti jiru namtichaan kun sirriidha fedhii fi jaalalaan waan gocha ilaalcha namaatiif sirrii hin taane yookiin ilaalcha namaatiif waan fokkataa ta'e dalagee jira. Garuu namtichaa kana yakkamaadha jenneetiin namni isa himate hin jiru. Ragaan qabu. Dhimma biraatiif barbaadaniiti waan kana mana keessatti arganii citiin kun dhoohe. Amma akka biyyuma keenyaatti yoo ilaallee jenne namni 400 miti kumaan gahee jiru jiraachuu mala. Garuu waan qabatamaa lafa kaayee jiru qabu. Maaliif inni akkuma nama tokko wajjin waan kana gocha kana raawwatuun viidiyoo waraabaatiin ol kaawwate. Maaliif yaadannoo isaati yookiin seenaa guddaa dalageera viidiyoo. Amma walumaa galatti namtichaan kun ana akka kiyyatti yakkamaa dhaas miti adabamuu siin qabu ajjeefamuu siin qabu anammoo akka qaama tokkotti inni goota siidaan dhaabamuu fi qabaa jedheetiin lafa kaa'e. Ajaa'iba beekte keena ajaa'ibayyuu anis akka kiyyatti yakkamaa miti jedha Kaariina. Akkasuma abuyyee deeggara. Namichi kun nama dirqisiisee hin qabu. Tokko namni dirqiidhaan inni jedhan jiru. Garuu namichi kun inuma akka abuyyeen jedhe silaa badhaafamuu qaba. Waan baay'ee uummanni miidhamaa jiru. Laal niitii hojiitti ergatee hojjetaa jirti hojjettuu mootummaa isiin kana dalagdi laal maqaa hojiitiin kana ol baaseera. Miidhaa biyyi karaa hin beekamneen miidhamaa ture wanni akkanaallee hin jiranu keessaa. Kanallee hin dalayna kana qofaa miti kanallee hin dalayna jedhee amma Baltazaar ifa godhe jechuudha. Yeroo baay'ee maaliin otoo waan jedhe pirezidaantii mootummaa Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hattuun bara kana yoo hattuu ta'uu isii ati itti barte si dursitee hattuu siin jettii je. Yeroo baay'ee waan akkamiitu mudata jechuudha. Gaafa yookaan abbaa warraa haadha warraa shakkee waa jedhuuni baay'ee loltee qulqulluu qabu gootutu mul'ata. Yeroo ati warra abbaa warraa shakkitee waa jettuuni baay'ee qulqulluuf godhe hojii kiyyaaf dhimma hojii irratti akkamitti kana itti yeroo jedhamuutu baay'ee jira jechuudha. Kanaafuu amma waan dhokatee karaa shiira karaa dhoksaatiin uummata miidhaa ture eenyutu saaxilee? Baltazaartuu saaxilee jechuudha. Kun gumatti meeyaati. Dubartoonni 400 waraabe kun hundi fedhiin ala dhoksee viidiyoo waraabee ka jettu ni qabda. Jiraachuun malaa jiraachuu dhabuullee. Garuu irra caalaan isaanii warra osoo beekan godhe maayinaan duubatti qabee duratti qabee inuma akka waan kaameramaanii qabuutti namichi kun. Namtichaan kun
akkuma ati jette kaameramaanii akka nama qabuutti yookiin ammoo nama ogeessa kaameraa biraa qabuutti kaameraa faana socho'aa ture. Namoota kana follaachisee gocha akkasii keessa galchuu danda'a. Hin beekamaan ta'e. Namni amma yeroo ammaa kanatti addunyaan yeroo baay'ee qorsaa sammuu namaa hojjetan kana fayyadamanii yeroo garaagaraa gochoota adda addaa hojjechuu jira. Nama 400 kana jaalalumaa waliin hojjetan jedhee itti namanu. Ayyee amma bakka kana gaafii qaba. Isin gaafu. Mee nama 400 kana hunda jette. Amma kana micha kana public ta'ee raajeffatamaa jira, dinqisiifatamaa jira dhibbi afur. Namni 400 kana ol raawwate hin jiru jettee yaadda. Hin yaadnu. Yaada jiru garuu ila namni 400 kana ol ka hojjete hin jira jettee yaadda beeyati. Nama biraatti sun darbin iyyuu namtichaan kun kan viidiyoo waraabe nama 400 jira. Garuu iyyuu gocha kana kan raawwate ta'e 4,000 ta'uu danda'a. Miqnaatu ol hin baane. Ajaa'ibatti mee amma dabaree akka kiyya yoo dubbadhu waan si ajaa'ibu tokko jira. Waa'ee warra qinxiraama nagadu qinxiraama daldalanii jechuun amma argiteerta magaalaatti sa'aatii lama achi ga'ee jennaani guyyaa rafaa oolanii yaa'an shamaroonni. Karamarra dhaabatanii akka hoolaa fireetti gatii ol gaafatan. Guyyaa rafaa oolu jarri kun warri halkanii warri karaa irra gurguratu kun warra hoteelaa wayyoo kallattiin dhugaa si hima. Warri hoteelaa kun guyyaa gabuu bulu qabu. Warri ammoo karaa irra yaa'e kun dhabee jennaan 700 kumaan jalqabee dhabeennaan 50 illee 50 sanillee dhabnaan akira yoo qorri kamalee itti bu'ee bakka bulu dhabe maal ta'a? Toluma wayii hirkata jechuudha. Meegaa namicha kana 400 ajaa'ibanii adda irree gaadala hin usiniin jechuudha bateen mee ilaala. Guyyaan waggaanii guyyaa meeqa of keessaa qaba? 365. Jarri kun guyyaa hunda ni ba'an halkan rafanii galgala hunda bayanii kana dalagatu. Warri kun waggaa tokkotti dhiira meeqa qunnamaa jiran jechuudha. 365 yoo baay'iste tawaggaa afur karaa kanarra dhaabatte baay'isii filan dhugaa si himaa. Tawaggaa afur dalagatte gocha kana dhugaa rabbii siniin jedha qonnaa miti. Ela amma kana micha kana ol ba'ee hayyeyyee hin qaanfattu garii nama argite kanama waan jabduuf gootee garii dhiirris jabaaf godhee jedhaara kana hirin jedha. Ka Baltazar ol ba'ee akkana balaaleffatamaa malee kana caala gochi raawwatamaa jiru. Ila guyyaa tokko mana oolu. Halkan tokko mana bultu jechuudha. Guyyaa rafaa oolan halkan hin baatu. Yoo barbaadan guyyaa warraa kana jechuudha sa'a lama dheettanii daawwachuu dandeessan. Dhugaa isiniin jedha. Akka keetitti amma gocha kun miiliyoonaan dalagamaa ture. Dalagamaa jira garuu namni dhugaa jettu baasisuu barbaaddeeti. Kuni maal baasee namni niitii asii Addis Ababaa naa dalayti jedhee as taa'u jira nama. Kutaa lammaffaan eeggadha. Dhimma Baltazar kanarratti jechuudha asumaan isiniin barbaada. Toora tiktookii fi yuutuubii kiyyaatiin illee. Namichi kun akkatti hiyyeessi niitiin hiyyeessaa gobamaa turte ifa baase. Icciitii nama Baltazar irra ifa bahe kun karaan haa ta'u karaa malee naa ta'u faayidaa guddaa fi barnoota kennee jira. Warri kaleessa mijaartuu fi shakkaa ture kun har'a ammoo irraa baratee jira. Dubartiin ana akkana ta'eera isaa wajjin argan jedhetti nu fajjeeste. Of ajjeestu dabalamtee ammallee haa fajjeestu. Kanaaf namichi kun akka tokkotti an akka kiyyatti barsiisaadha. Akkasuma nama seenaa guddaa biyya Afrikaa keessatti hojjeteedha. Namni kamuu fedhi waan isatti mul'ate haasa'ami. Hanga namtichi kun addunyaa irraa jaartiin fuudha. Ana mallee fuune namtichi kun biyya kana dhufee hin shakkaminuu kanaafu dubartiin adduu amma isa yaafataa akka waan nama kana jabaa jedhanii jabummaa isaatti isa alaabaa isaa dhaabuu barbaadan. Gocha kana kan nama biraa osoo ibse kan nama biraa waraabbii nama biraa osoo agarsiise karaa haa ta'u karaa malee osoo fidee agarsiise waan akkanatti hojjetamadhee kan nama biraa ibse rakkinni hin qabu. Namni gocha isaa kan itti deemaa jiru karaatti harkaa qabame bare. Namni kun kan biyya bu'ii kana hunda isaatu karoorfatee jechuudha. Nama kan takka lafa hambisuu hin barbaadu. Ela kuni tokko amma sanitti namni hin gammada. Isinis itti tollaan itti dhaqxe. Innis itti tollaan itti dhaqe. Bakka kanatti tarabbiin seenu tasabuulleen seenu.
fedhaan ta'e namichi tokko tiisisni irraa kaafamuun qabu namicha kana. Akkan. Dhugaa rabbii fedhaan ta'e waan ta'eef jechuudha. Fedhaan gaafa nu dirqisiise ta'e himatte fannisa. Amma akka isaatti tura abbaan warraallee dhagaye. Kana ol baase gurbaan maal eeggata? Dhiirris akka isaatti tura baalageen niitii mana kaaya osoo haati warraa isaa daa'imman isaa wajjiniin jechuudha. Jireenya gadadoo jiraattu inni ala hoteela waamee cafacabu. Akkanaa kanallee ol baasu. Ammallee biyya saniif iyyuu jechuudha. Muuxannoo ajaa'ibaa kenneera namichi kun addunyaa hundaa. Akka hojjetan gamaagamamu, akka hojjettuun gamaagamamtu taasisee jira namichi maal jedhu. Akka nama. Warri Baltaazaar du'uu qaba. Haqa inni du'utti hin fuudhu jedheetiin akkasitti taa'u. Innuu Baltaazaar. Sababni isaa maali? Hin fuutu niitiin nu irra olii gad deemtee hojii jiraachuudhaaf fuudhuu didda. Baltaazaar Itoophiyaadhaa miti kan dhufe. Baltaazaar biyya Giis keessa jira. Itoophiyaan yoo soo dhufeeti hin fuudhu wanni ati jetteetiin mana namaa jala maal ta'e maal eegala eessa dhaquubat ila Baltaazaar dhugumaa warri jechuudha. Serious. Warri hin fuudhu baay'ee jira amma Facebook irra baay'ee YouTube irra baay'ee miidiyaalee garagaraati. Warri kun Baltaazaarota jechuudha. Keessa atamma tokko natti fakkaata. Atamma fuudhu adeemne jeefamu yoo jedhe maal jechuu keetti ila maal etta hin fuutuuti mana eenyu diiguufi. Namni kun hamaa miti. Namni kun hamaa. Jaartiitu wanni itti osseente jaartii ture jidduu. Oseenan jaartiin akkana kun eenyu hundaan ta'uu jaallatanii. Ashiroodha jedhanii maqaan illee mee maqamallee ilaali. Ashiroodha. Ashiroo kametteen jaartii. Ashiroo kenna kawarra haaji kan. Kawarra haaji kan kaleen isinitti eegaman. Wallahi rabbi raga haaji kadiiroo sokkana ijaan meeraan baaqatu qabne gal. Ashiroo haaji kadiiroo natti hin galfati. Niitii tee bulbatu yoo barbaaddeetteen ilma. Akkasamma niitii eenyu mana eenyu diigu. Mana eenyu diigu osoo hin taane hin fuudhu gad. Hin fuudhu kan jedheefi namni hamaan tokko yoo waa balleesse badiin isaa wajjii kaatee nama hunda balleessa. Namni kun hammeenya isaatiif kan kana ati hammeenya eeguuf fuudha ditta. Hammeenya eeguuf osoo hin taane nama hamaa kana boru waan guddatu raawwatama. Ati dubbii san xiqqeessa waan guddaan sun akka hafuuf. Ani bar waan namticha kana wanni hanga dhaasa deeggaruu dhabeefillee hanga inni jirutti illee namicha kana deeggaru. Namni kun qulqulluudhaan itti namanullee qabadha. Nooma hanga bilisummaa waan nutti hin fuunu shiftaan nu keessa jira. Shiftaa hanga ofirraa baasnee bilisa baanu malee shiftaan sun eenyu? Baltaazaar shiftaa. Baltaazaar. Kabocha akkana. Baay'ee hin fuutu hin fuutu. Shiftaan si keessadha maal godhuufati? Hin fuutuuti. Mana eenyu diiguu fi mana akkam ta'u taane bilisa baanee agasittoo fakkeenya hariiroma namni qabsoo irra jiru gocha akka inni dalagee kan dalagu duruma. Hin qabsaa'aa ta'e hin qabsaa'ota. 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 No, qabsooni namni kun hojjetaa mangistiitiin hojjetaa mootummaati. Hojjetaa mootummaa biyyaaf dhaabata, uummataaf dhaabata. Namni uummataaf dhaabatu gocha akkanaan hojjetu. Nu amma waan tokko foon isa balaaleffannee nu hojjedhu nee nama yoo dura keenya gocha akkanaa waan hojjetu hanga nama isa fakkaataa isaa isa adabbii seeraa kan isarraa barnoota ta'u uummata hundaaf adabbii namichi bara akkanattuu barsiisa. Jecha tokko jira maal jedhamee a mistake increases your experience and the experience decreases your mistake. Learn from your mistake, then others will learn from your success. Dogoggorri namni raawwatu muuxannoo dabalaa. Maal jedhee asii abbuyyeen namichi kun barsiisaadha yoo jedhu waan baay'ee addunyaa tana barsiisa. Akka namni ufee gute. Dogoggorri yoo raawwatamu maal dabalaa? Muuxannoo dabalaa. Muuxannoon ammoo dogoggora san maal ta'a? Hir'isaa deema. Nu kanaan namicha kana galateeffata. Dogoggorri inni raawwate muuxannoo nu ta'eera. Muuxannoon garuu akka deebi'ee namni karaa of eeggannoo qabuun sochoonu nu taasiseera wanni amma isarraa baran. Akkana namtichaan tokko maal jedhe beektaa? Ijoolleen bara tokko walitti tasabaasabaniiti biyya yaana biyya ambaa
baattetti deemneetiin dalaganna beekee gadhiisne jedhan. Jennaan tokkummaa maal jedhee kama akka Baltaazaaricha cinaa jiru kanaatiin si. Indeemtanii jennaan deemnaa jedhan. Maariyaan isin faana hin deemu danqee isin eega isin deemaa akka jedheen. Maali dabetta? Hojii Baltaazaar kana duubatti hafeetiin kana raawwatuuf mana namaa kana jigsuuf deemu. Jennaani maal jedhani? Ayyaada kaasee hin deemu jedhe kunillee. Kunillee deemu jennaani kuwwan hin deemne jedhan. Kan yaada kaasee kun maali beektaa? Isa dabalamuu fedha. Seegalaa midibbi isa dabalamuu fedha. Hojiisaan fedhanise maatiin qabu jaarteecha. Osoo jaartii qabaatee immoo hin hafa yoo inni jedhe jaartii isaatiif yaadi jennee. Jaartiin inni kana dalaguuf. Inni kana dalaguuf. Amma hojii numartuu gaarii hin jenne. Gaarii hin jenne. Garuu warri inni tu'uu qaba jedhu kun hojii isaa sana. Hojii isaan. Kaayyoo isaa galmaan ga'uuf fi itti hafe. Jedhe barnu. Inni jedhe barnu. Qabsaa'ota. Qabsaa'ota. Waan jedhe na. Hojii isaa qabsoo jiru hayyeen ummatu bartii kana qacaramtee hojjettu jira soba. Sobaa miti. Dhiiruma waan kana halkanii guyyaa yoo galee dalagu jira soba. Yoo Baltazaar du'e Baltazaaroonni addunyaa tana keessa walii qabamanii rashanamuu qaban walii galatti. Hadara warri obboleeyyan teenya taatanii obboleettiiwwan teenya akkasuma warroonni dhiiraas warri daandii irratti baataniitiin giddu gala gabayaa qaama gurguratiinsa uumtaniitiin giddu gala daldala qinxiraamaa dhaabdanii karamarratti akka re'eetti dirra wal qabdanii wal laaltanii qinxiraama gurgurtan jedha achi qajeelcha. Haa dhaabbatu. Haa dhaabbatu wanni kun akka dhaabbatu saaxila osoo isin hin baafne jechaadha. Saaxila tokko keessanii saaxila osoo isin hin baafne suuraa keessan akka maxxansine asirratti beekaa. Keessaayyuu batalay keessaayyuu wanni irraa sodaannu hin jiru. Magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko gamoo si komandoo yookiin duula jinjimoo duuba irratti wanni raawwatamaa jiru waan hammana jedhu waan nama qaanessu waan nama saalfachiisu. Kanaafuu waan kana dhaabuudhaaf dantaanaaniin walii gayyaa takka lama jennee gosa guyyoota lakkoofsisee walii gayyaana suuraan keessanii maxxanfamaa viidiyoon keessanii maxxanfamaa mana siree isin irra deemtaniitiin waan kana raawwattan guutuu keessa deemaniitiin viidiyootu hojjetama kaameraatu jira kana booda akka uf eeggannoo cimaatti waan kana isiniif kennina. Ajaa'ibaan dabaluu barbaada waan kanarratti jarana rabbiin jechuudha qinxiraama isin karaa irratti birrii 50,500 yoo rakkatan 30 akkumaan gurgurattan kana shoortii loongii itti baastanii rabbiin lal bakka awwaarri hin dhoyne bakka aduun hin argine bakka qorri hin tuyne goda keessa kaa'e kabajaadhaan jechuudha isin garuu kabaja dhorkitanii gabbaaftanii rakasha gootan ustaad Raayyaa Abbaa Bacaa maal jedhe qaamni barbaadaman erga qullaa ba'e kaamtu widdii ta'ee jedhe qaamni inni qaaliin erga dirree ba'e kamtu widdii ta'e wanti qaaliin kamuu maaliin dhokfamaadha. Wanti qaalii ta'e kamuu warqiin dhakaan guddachii gubbaa kanarra ciisa. Warqiinoo dhokataa dhoka keessatti laa rabbiin sii dhoysee gabbaaftee birrii 50 hin gurguratin. Egaa jechuudha qaamni nageenyaa magaalaa Shaashamannee bara 2015 keessa hojii boonsaa hojjetee ture. Keessumaa roondiin magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko gocha kan adamsanii balleessanii turan. Amma immoo deebi'ee jira. Qaamni nageenyaa tarkaanfii cimaa akka fudhatu immoo waan kanarratti beeksisee jira. Gara malee safuun cabaa jira. Niitii namaatu immoo beekadhu as keessa mul'ataa jira. Dhugaa yoo dubbanne jechuun niitii namaatu halkan yoo inni bira jirre baatee asirratti dalagataa jirtutu jira. No jennee jirra jechuudha. Wanni kun hin ta'u. Kun asiin dhaamsa keenya buyyee yaada bareeda kaasuu barbaadde waan jettu qabda. Tole anillee waan jedhu qabu kabajamtootaa fi hordoftoota Biiftuu Faawundeeshin tokko Oromoon aadaaf safuu qabdi waan hojjetamu keessatti gochi kun tokkoffaa kan balaaleffadhee fi wanni kamiyyuu safuu fi aadaa biyya tokko osoo hin cabsine fedhiis ta'uu waan aadaan cabsinee fi ija namaatiif waan hin tolle akka namni argee waan san aadeffatee hordofaa karaa san hin taane dhaamsa kasumaan dabarsuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa turtan Biiftuu Faawundeeshin qophii ardaa mariiti. Qophii ardaa marii biroon torban dhufamu walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Ulfaadhaa galatooma. Ulfaadhaa isinillee galatooma.
Iya, Pak.